Attamooltan dhaggeeffatootaa fi daawwattooti keenya oduu har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa aangawoota gameeyyii kan tokkummaa mootummootaa 7 kanneen biyya sana keessa hojjetaa turan akka ba'an gochuunsaa kan isaan rifaasise ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyo Guterres kamisa kaleessaa ibsaniiru. Tokkummaan mootummootaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsa lubbuu namaa oolchu kunis nyaata, dawaa, bishaanii fi waan qulqullina eeguuf gargaaran namoota akkaan isaan barbaachisuuf raabsaa ture jedhan Guterres ibsa baasaniin. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dursee dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhame irratti dubbachuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch kamisa kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Kaayyoon waltajjii kanaas mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dura hoogganoonni biyyaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'an dhaqqabaa ka jiru ka jedhe dhiittaa mirga namoomaa hubachuu akka danda'an akkasumas Human Rights Watch mootummaan Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay irra uggura kaa'ee jira jechuun kan himatee ture. Akkasumas dhiyeessiin gargaarsaa akka hin dhaqqabne marsanii taa'u kan ilaaleen hoogganoonni biyyootaa gamasitti imalan dhiibbaa akka godhan gaafachuuf akka ta'e ibsee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun dursee ibsa barreeffamaan baaseen Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru mallattoo qabbanaa'uu agarsiisaa hin jiru jedhee ture. Dhuma baatii onkololeessa darbee kaasee loltoota Itiyoophiyaa fi Eertiraan gaggeeffame kan jedhame gocha gara jabinaa fi namoota walitti qabuun ajjeesuu humnaan gudeeddii bal'inaan gaggeeffamu bu'uura misoomaa siviilotaa irratti beekaa haleellaa gaggeessuu akkasumas milishoonni Tigraay keessa sosso'aniin baqattoonni Eertiraa gudeedamuu gabaasee akka ture kan ibse Human Rights Watch jaarmeewonni gargaarsaa akkaan barbaachisaa ta'an kan akka nyaataa, boba'aa, dawaalee akka Tigraay hin dhaqqabneef mootummaan Itiyoophiyaa beekaa marsee eeguu itti fufee jira jedha. Kana malees walitti bu'iinsi kun gara bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti eega babal'atee booda miidhaan dhala namaarra ga'u gabaasaaleen itti fufee ba'uuf jiran akka jiran ibsee gocha kanaaf itti gaafatamaa yookaan shakkamaan eenyu akka ta'e garuu ibsine. Mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessotadha jechuun kan ramade Hiwaat kan hoogganan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhuma torban darbeera tuuta oduuf ibsa kennan irratti hidhattoonni isaanii siviilota irratti haleellaa kan hin gaggeessine ta'uu dubbachuun hoogganoonni jaarmichaa kanneen biroonis himata irratti dhiyaate soba jechuun qaama walabaan qorannaan akka gaggeeffamu innaa gaafatan dhaga'amu. Gama kaaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessa jiruuf Hiwaat itti gaafatamaadha jechuun kan himatu mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa ibsa adda addaa kenneen Hiwaat daandilee cufuudhaan midhaan gargaarsaa fi dhiyeessii kanneen biroo akka saamu konkolaataan gargaarsa geessan deebi'anii akka hin galle ittisuu dubbatan. Dhiyeessii gargaarsaa jiru haala salphaan dhaqqabsiisuuf ulaasa katta'aa turan 9 irraa gara 2tti gadi bu'uu dabalatee tarkaanfii fudhatames ni ibsu. Kana malees Tigraay keessatti dhaqqabee jechuun himannaan dhiyaatan garee yakkamaa kan ittiin jedhan Hiwaatii fi deeggartoota isaanii uumanii kan odeessan fakkii sobaati jechuudhaan itti aanaa muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin kora waggaa 76ffaa kan tokkummaa mootummootaa irratti sanbata darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan haaraa kan Itiyoophiyaa wiixata fuullee keenyaa hundeeffamuuf jira jedhamee eegama. Haalli nageenyaa Sudaan keessaa raafamaa ta'uusaa gara jalqaba torban kanaatti wal waraansi Gabraa keessatti gaggeeffame agarsiisee jira. Aangawoonni namoota 11 shororkeessota jechuudhaan kan hidhan yoo ta'u kunis wal waraansa gaggeeffameen miseensonni tikaa nagaa waliigalaan kan Sudaan 5 ajjeefamanii booda. Hokkara kanaaf loote seentota biyya biraa Sudaan keessa seenan kan himatan xiinxaltoonni mootummaan ce'umsaa kan waraanaa irraa siviilotatti ce'uun bara 2019 innaa pireezidaant Al-Bashir aangoorraa darbamanii kaasee biyyatti bulchaa jiru komatu. Yeroo ce'umsaa kanatti Sudaan kutaalee naannoo sanaa kanneen rakkoo qaban waliin daangaa kan qabduu fi banaadhaa jedhu xiinxaltoonni akka fakkeenyaatti Liibiyaa fi Soomaaliyaa keessatti Al-Shabaab socho'aa akka jiru maqaa dha'u. Sudaan Chaadii fi Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin daangaa kan qabdu ta'uu ibsanii gareen leellistootaa Sudaan keessa sosso'uuf sababaa hedduu qaba jedhaniiru. Maalaawii keessatti seeratumaa sadarkaa olaanaa namni turan gamoo paarlaamaa keessatti of ajjeesuun isaanii dhaga'amee jira.
duraan ittaanaa afyaa'ii paarlaamaa ka turan Clement Chiwaya umriin isaanii 50 yoo ta'u kamisa kaleessaa waaree booda gumii waliigalaa keessatti rasaasaan of dhahanii of galaafatan. Kun ta'uun immoo haala nageenya paarlaamaa sana keessaa kan ilaaleen yaaddoo kaasisee jira. Chiwayaan maaliif rasaasaan mataa isaanii rukutanii akka of ajjeesan kan beekame hin jiru. Paarlaamaan ibsa baaseen poolisiin biyyattii haala jiru qorataa waan jiruuf jecha odeeffannoo argame uummanni yeroo sirrii ta'etti argataa jedha. Chiwayaan paartii mormituu bakka bu'uudhaan seera tumtoota keessaa tokko ta'uun hojjetaa turan. Yeroo of ajjeesan kanatti garuu hojiirra hin jiran jedha ibsi paarlaamaa ba'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawaan liqimsamuu fi dhukkuba COVID-19 ittisu kan yaaliif namoota vaayirasii koronaan qabamaniif kenname dhukkubsatanii hospitaala seenuu fi du'uu dhaqqabu walakkaan hanqisuusaa dhaabbate dawaa oomishu Merck beeksisee jira. Kaampaanichi akka jedhutti aangawooti fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsis ta'e kan addunyaa dawaa liqimsamu kun akka hojiirra ooluuf dhiyeenyatti gaafachuuf jiru. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dawaan liqimsamu ennaa argamu kun kaduraati. Tarii weerara dhukkubichaa ittisuuf yaalii gaggeeffamaa jiruuf tarkaanfii guddaa ta'uu malas jedhameera. Waajirri mootummaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi cufamuurraa oolee hanga muddee 3tti akka itti fufu kan godhu waliigaltee kan yeroo manni maree Yuunaayitid Isteetsiif seenatiin biyyattii kamisa kaleessaa waliigalanii jiru. Seenanni sagalee 65-35 kan raggaasise yoo ta'u itti aansuun immoo manni maree bakka bu'oota uummataa sagalee 254 175 waajjira federaalaa yeroof banaa akka turu murteessan. Yaada itti waliigalame kana pireezidaant Joo Baayiden gara seeraatti akka jijjiiramuuf kamisa kaleessaa galgala Waayit Haawus keessatti mallatteessaniiru. Baasiin maallaqaa kun kan yeroo ammaa sadarkaa dhaabbattoota mootummaa federaalaa waliigalaatti barbaachisuuf oola. Kana malees kutaalee biyyattii balaan obomboleettii fi ibiddi bosonaa miidheef doolaara biliyoona 28.6 akkasumas baqattoota dhiyeenya kana Afgaanistaan irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananiif doolaara biliyoona 6.3 deebisanii dhaabuuf ramadeera. Oduun ammaaf kanuma. Mootummaan Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa 7 waan dhimma biyyattii keessa seeraan ala seenanii fi sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'anu ajajeera. Barreessaan mootummoota gamtoomanii Antoonii Gutereez tarkaanfiin kun akka isaan naasisee dubbataniiru. Dhimma kana irratti tuujubeen gabaasa qabdi. Mootummaan Itoophiyaa karaa ministirii dhimma alaa isaa aangawoota olaanoo kan dhaabolee gargaarsaa tokkummaa mootummoota 7 biyyattii keessa baasuu beeksise. Ibsa bal'aatuun kenneen mootummaan hojjettoonni gargaarsaa kun dhimma keessoo gidduu seenan jechuun himate. Kanneen biyyattiidhaa akka baafaman itti himame keessaa jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa bakka buutuu damee Itoophiyaa kan ta'an Adel Koodor, waajjira koomishina mirga namaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaaf hoogganaa garee to'attootaa kan ta'an Soonii Oneebulaaf aangawoota 5 kan waajjira gargaarsa qindeessuu kan tokkummaa mootummootaaf gorsaa dhimma nageenyaaf misoomaa Kweesii Saansulooteeti. Mootummaan namoonni kun 7 sa'aatilee 72 keessatti biyyattiidhaa akka ba'an itti hime. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun walitti bu'iinsa naannoo Tigraay kabaatilee 11f ture akka dhaabdu keessaaf ala dhiibbaa jala jirti. Gareeleen mirga namaaf dhaaboliin gargaarsaa dararaa humnaan gudeeddii saamichaaf konkolaataawwan gargaarsaatti karaan cufamuusaa galmeessanii jiru. Baatilee waxabajjii keessa gamtaan Afrikaa koomishina qorannaa kan dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa qoratu hundeesse. Human Rights Watch'tti hooggantuun damee gaanfa Afrikaa Laatishaa Baader tuuta oduuf kamisa kaleessaa ibsa marsariitii irratti kennaniin akka jedhanitti qorattoonni kun biyyoota ardittii 55 biraa deeggarsa barbaadu jedhan. The Commission of Inquiry for the moment has not received support from the African Union. And I think here we're talking about both political, financial, logistical support. I think it's absolutely key. Yeroodhaaf komishinni qorannaa kun warreen Afrikaa biraa deeggarsan argatin jira. Gamtichiif nuti asii dubbataa ka jirru waa'ee siyaasaa, maallaqaaf deeggarsa loojistikaati. Gamtaan Afrikaa sadarkaa olaanaadhaan komishina qorannaa kanaaf deeggarsa gochuun dhimma ijoo natti fakkaataa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa nageenya siyaasaa federee biyyattii ilaalchisee naannoo Tigraay waliin wal dhibdeen baatiileef erga ture booda duula waraanaa eegale.
Mootummaan Ameerikaa kanneen walitti bu'iinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'aniif midhaan nyaataaf dawaan kanneen isaan barbaachisu akka hin dhaqqabne danqanirra ugura kaa'uuf dhaadate. Mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsi midhaan nyaataa akka darbu eeyyameera jedha. Dhaaboliin gargaarsaa garuu aangawoonni daran hojjechuu qabu jedha. Gabaasi Mohammad Yusuf Naayiroobii irraa erge. Gama biraan mootummaan Itiyoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa baasuuf karoorfachuusaa murtiin kun battalumatti akka keessa deebi'amu gaafattee jirti. Aangawoonni Itiyoophiyaa keessaa akka ba'an jedhaman kana keessaa Itiyoophiyaatti hoogganaa UNICEF'if hoogganaa waajjira gargaarsa qindeessu ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA kan gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf hojiinni geggeessu akkaan barbaachisaa ta'etu keessatti argamu. Oduun aangawoota biyyattii keessaa baasuu kun kan dhaga'ame aangawaan OCHA Maartin Griffiths beelli namni uume Itiyoophiyaa qabatee jira jechuun erga dubbatanii guyyoota muraasa booda. Aangawoota kana gamasii baasuun nageenya siviilotaa eeguuf tattaaffii sadarkaa addunyaan taasifamu faallaa yoo ta'u kanneen haala rakkisaa keessa jiraniif miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuu danqa. Fulbaana 17 pireezidaantii Joo Baayiden rakkoo Itiyoophiyaa gama kaabaan wal qabate kanneen danqaa dinagdee uumanirra ugura kaa'uuf ajaja sadarkaa olaanaa haaraa mallatteessan. Uummata Itiyoophiyaaf gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne namoota gufachiisaniif deebii kennuuf aangoo kana yookaan mala kabiroo gargaaramuuf boodatti hin deebinu jedhaniiru. Hawaasi addunyaas mootummaa Itiyoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti gufuu ta'anirra dhiibbaa kaa'uuf mala barbaachisu akka fayyadaman gaafanna jedhan. Kanneen rakkina keessa jiraniif gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akka eeyyamuuf haala mijeessu. Mootummaan Itiyoophiyaa tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu gaafanna jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan beeksisaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baasuuf tarkaanfii fudhate ilaalchisee muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guuteresh kaleessa galgala ibsa kennaniin tarkaanfii sanatti rifachuu isaanii dubbatan. Sochiin jaarmicha tokkummaa mootummootaa qajeelfamoota namoomaa gam tokkoof utuu hin baabsin loogirraa walaba ta'ee hojjechuudhaan geggeeffama jedhan. Guuteresh ittaansuudhaan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaadhaaf dhiyeessii midhaan nyaataa, dawaalee, bishaan, meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan dabalatee kanneen gargaarsi lubbuu ooluu isaan barbaachisuuf dhaqqabaa jiraachuu isaa tuqanii hojjettoonni dhaaba isaanii kanneen Itiyoophiyaa keessa jiranis isuma kana hojjetaa jiraachuu isaanii amantaa guutuu akka qaban ibsaniiru. Gargaarsi namoomaa kanneen isaan barbaachisu uummata Itiyoophiyaa gargaaruudhaaf tokkummaan mootummootaa cicha qaba kan jedhan Antooniyoo Guuteresh hojjettoonni jaarmichaa maqaa dhaaman hojii isaanii itti fufu abdii jedhuun mootummaa Itiyoophiyaa waliin mari'ataa akka jiran ta'uu beeksisaniiru. Daawwattoota keenya dhimma kana irratti mootummaan naannoo Tigraay inni Hiwaatiin hoogganamu ibsa guyyaa har'aa baaseen hojjettoota gargaarsaa seeraan ari'achuun kun seera addunyaa kan namoomaatii fi kan mirga namoomaa cabsuudha jedhee ibsa baasee mootummaan Itoophiyaas akka itti gaafatamu gaafateera. Hordoftoota keenya amma immoo gama qophii keenya dhimma dargaggootaa irratti xiyyeeffatu labataatti ceenaa Tigisti Gammeetu qopheesse. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan torbanumaanuu jimaata isinii dhiyaatu an har'aa jalqabeera. Qindeessii anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Neetworkiin moobaayilii dhaloota 5ffaa yookaan immoo teeknooloojiin 5G jedhamu biyyoota baay'ee keessatti hojiirra oolatii jira. Walquunnamtii gama odeeffannoo saffisiisuu teeknooloojii fooyya'aa argachuun immoo abdii 5G'n kennee jedha gabaasni Elizabeth Lee. Kunis abdii bifa haaraadhaa fi saffisa qabuun odeeffannoo walii dabarsuu akkasumas teeknooloojii haaraa dhamdhamuurra. Qophiiwwan bashannanaa hordofuudha qabee amma halaaluma taa'anii tajaajila fayyaa kennutti teeknooloojiin 5G meeshaawwan elektirooniksii akka bilbilaa fi kompiitarootaa daddafanii odeeffannoo bakka kuusaa cloud jedhamurraa argachuuf wal tuqan godha. Qilleensuma irratti jechuudha. Yeroo dheeraan eegin jechuudha. Steve Coyne dhaabbata consumer technology jedhamurraa faayidaa 5G oggaa ibsu. Self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video. Konkolaattota ofii of oofan haala tajaajila baqaqsanii hodhuu yookaan immoo sarjarii halaalaa hojjechuu. Viidiyoowwan ergaman daddafanii akka gahan jechuudhaan fakkeenya kenna.
karaa biraatiin viidiyoo yookaan immoo fiilmii intarneet irraa buusuudha daqiiqalee odoon ta'in sekondootatti an danda'amu odoo ta'ee kana jechuun odeeffannoon gara meeshaawwan moobaayiliitti walii dabarsaniif ujummoo bal'aa adeemsa odeeffannichaa addaan hin kunne fayyadamu akka jechuuti. If you think about pipes coming into your phone, you don't want them. Akka waan ujummoon baay'een gara bilbila keetiitti waa fiduutti hooyaatte. Ujummoon waan sun akka wal xaxaniif walitti maraman hin barbaaddu. Waan hunduu adda addaan karaa ofii qabatee sirriitti akka dhufu barbaadda. RF filtering sangodhaa jechuudhaan ibsan. Kanaan jedhe George Hollis kaampaanii RF filter bocurraayi. RF raadiyoo frequency meeshaa caasaa odeeffannooti. Odeeffannoo ofitti fuudhaa akkasumas immoo tamsaasa. Haa ta'u malee akka George jedhutti teeknooloojii 5G kana biyyoota baay'eedhaan waliin gahuudha yeroo fudhata. We look at 5G as really in its infancy in what we call wave 1 of deployment. Ammallee reefu sadarkaa jalqabaarra waan jiru. Sadarkaa duraa wave 1 development jennuunirra. Kunis opereetoroota lafa kaahuu maappii qindeessuudha jedhan. Takkaa neetworkiin 5G jabaannan garuu 5G could be a game changer for the healthcare field. Seektarii fayyaatiif 5G'n waan hunda jijjiiruu danda'a. An jedhan immoo ispeeshaalistii kalee ujummoo fincaanii akkasumas qaama hormaata dhiiraa afaan Ingiliziitiin urologist waan ta'an Dr. Indebergiil Yuunivarsiitii Saawus Kaalifoorniyaa irraa. Doktariin kun dabaluudhaanis instituutonni baay'een giddugala saayinsiitii fi qorannoo fayyaa beekamaa ta'e Keek Meedisin dabalatee 5G'n bifa hojii kanaaf in ta'a abdii jedhuun halaalumaa tajaajila baqaqsanii hodhuu yookaan sarjarii kennuu kana shaakalaatii yaalatii jiraachuu dubbatan. When I execute a maneuver here, the signal has to go to the remote location. The maneuver executed. Haala tajaajila baqaqsanii hodhuu kennuutiif yeroo nani bakka hin jiru waa meeshaan ittiin hojjedhu sossoose ergaan bakka dhukkubsataan yaalicha godhaafi jiru sun jiru dafee gaheet achi immoo anaaf odeeffannoo dafee deebisa. San ta'uu qabaa jechuudha. Teeknooloojiin 5G odeeffannoon dooktora yaalii kennaa jiru san bira daddafee miilii sekondii keessatti battaluma akka ga'u godhaa jedhan. Waggaa 5-10 dhufan keessatti tajaajilli fayyaa bifa kanaa jechuunis dooktoroonni halaala ta'anii kompiitariidhaan tajaajila baqaqsanii hodhuu kennuu in jalqabaa jedhan dooktoriin kun. Biyyoonnis kanaaf 5G hojiirra oolchuudhaa tattaafachaati jiran. Kalaqaa fi teeknooloojii hojiirra oolchuudha. Amma dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyaatu qophii labataati. Qophiin kiyyan xumuramnee garuu hedduutti immoo sirba ayyaana waggaa dhaggeeffannee walitti deebina. Sirna gadaa uumante muqanadaa yaa odaa seenaa keenebsuu barbaada yaa odaa toora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessu yaa odaa seenaa keeffeettoo odeessu yaa odaa. Si jala imitu kamuna gadin jatu ya oda namutu akkuma kiyya mirga kabai wallaltu ya oda jalle beshani ya oda nogubante midani ya oda tanan chalte muka hunda akkana masena kabda wai ati waan qabdu dada. Shanii muka keessa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa.
Odaa shanyii muka keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa tanaaf hin faadu si roobsaa. Binarraagaa teekinooloojii marratti xiyyeeffate ani itti aanu kun immoo keessumattuu dubartoota qeensa isaanii qalamii dibachuu jaalatan hawwata jedheen abdadha. Akkuma beekamu teekinooloojiin hojii baay'ee namni qofti hojjechuu danda'aa ture yeroo hojjetu argaati jirra. Saalooniin bareedinaa as Yuunaayitid Isteets magaala Saan Firaansiskoo keessa tokko roobootiidhaan qeensa qalamii yookaan immoo halluu dibuu jalqabeera. Ija kompiitariitii fi artificial intelligence fayyadamuudhaan daqiiqa 10 keessatti hojicha xumura roobootiin kun. Reenkwaa Abtee injiinarii sooftiweeriiti. Dhaabbata Clockwork jedhamu warra hundeessa keessas. Reenkwaan qeensa halluu dibachuu jaalatte ofiishiiti. Garuu waa'ee yeroo ishii miidhagina irratti dabarsitu hiriyoota ishii bakka hojii Silicon Valley bakka teekinooloojii kana keessatti eddugala teekinooloojii kana keessa jiranitti haasa'uu hin jibbiti. It would make me feel guilty and frivolous. Gaabbiin akkanatti dhagahamu na godha. Namuma kaayyoo hin qabne calliseetuma jiraatu na fakkeessa. Kanaafis adeemsa isaa saffisuudhaa fi tajaajila argachuu salphisuudhaa biizinasii haaraa agartuu kompiitarii yookaan immoo ija kompiitarii ammayyaa ta'e 3D maappiidhaa fi artificial intelligence jedhamu fayyadamuudhaan dhaabbata qeensa qalamii dibu ammayyaa an dhaabde meeshaa haaraa kalaquudhaan dhaabbata kanas quick serve beauty yookaan immoo tajaajila saffisaa jechuudhaan maqaa itti baasan garee ishee wajjiniin. Yaadi jiru namni odoo taa'ee dabareen eeggatiin dhaabbateetuma tajaajilamee keessaa akka darbu gochuudha. Akkamitti hojjetan dura kaameeraa lamatu suuraa qeensa qalamii dibamuudhaan qophaa'ee kana kaasa. Sooftiweerichi suuraawwan san walitti hodheet moodeelii 3D'tti jijjiira. Kun hundumaan ta'u immoo sekondii keessatti. That gets shipped to our algorithms and that's what we call the path plan which actually figures out where to... gara algoritmii keenyatti ergama. San and path plan jennee waamnu meeshaan halluu meeshaa keessa yeroo bahe garam akka deemu qajeelcha. Rakkoo tokkotu isaan mudate. Xaarmusiiwwan qalamii yookaan immoo halluu harkaa amma jiranii roobootii isaaniitti ta'uu fidide. Kanaafis an ofii oomishan. Roobootiiwwan hojii namoonni uumamaan hojjetan amma tokko hojjechuu danda'uu qabu. Haala jiru keessatti tajaajila danda'ame kennuun jedhan immoo dhaabbata roobootiksii Silicon Valley irraa Anduraadha. Jijjiirama jiru irratti qaqqaabachuu danda'uu fi itti fufiinsaan tajaajila kennuu danda'uun kaampaanii roobootii milkaa'u kalaqa adda godha. We will never be like the sit down, relax artistry of a nail salon. We will always be this. Akka saaloonii qeensa itti dibatanii taa'anii bashannanuun gonkumaan jiru. Adeemsisaa yeroo hundumaa daddaffiidhaan seenanii qeensa ofii dibatanii daddafanii bahuudhaa jetti. Reenkwaan teeknooloojii kana an uumte. Hojii kanas hoteelota akkasumas bakkawwan gabaa gurguddoo ta'an keessatti babal'isuudhaa hojjechaa jiranii jedha gabaasni Michelle Quinn San Francisco irraa nu ergite. Inni labataarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tikstii Gammeetii.